galatoomii walla ay ilaa siin kadhadhee dhabe ganama jechuudha galatoomii haadha koo wallahi rabbiin haadha mala kiyaa bareechuu irraa hiikkadhu foloo siyaa tolchan obboleettii koo adaraa galatoomii wallahi rabbiin aboo ala galatoomii wallahi jecha siif hin qabu Bosse singa bosse argatanii gaalaa jechuudha osoo bakka biraa dhaqxanii jechuudha ana bosse taajirti osoo bakka biraatti kennitanii boo'icha miti wamma tokko tinagaama kun immoo hin bosse taay enki wallahi no jechuun injira miti namni tokko tokko sa'aatii dheeraa asirra teessee beektanii baawu nan bosse tini baat ni boonne ndawwete sa'aatii dheeraa teessee namni support godhu boo'icha natti ergina galatoomee jechuun intini dhumaaf boo'e malee waan biraatti namadii gammachuudha ashagoliti boo'ichaan kennina ka gammachuu boosee bar gammachuu namatti na jaalatu jira jechuudha wallahi khayra rabbi yaadama hedduu tufanii kan dabarfata ilaa maqaa kiyya dubbisi jedhanii garuu isiin dhuftee kun support ani no jechuun injira miti bakka wallahi indaga tamtu seen kan onnee keenya keessatti galmaa'ee afaa isa viidiyoo raabbatanii gadhiisan osoo hin taane seenaan kan kee onnee keenya keessa jira isiin miti anayyuu haara galbachite I don't know beek waan isiin jedhu garuu rabbiin si haa milkeessu rabbi haa milkeessu rabbi haa shabaqala laptop godha warri biraa network nu qabu jira bakka ati kana baaste rabbiin siyaa siifaa kennu siifaa buusuun siin jedhaadhoto Bonin ta'u ani mana mo boolaaluun jaalladhu beektee siin na bochifte mira ajaa'ibaa keessa jirti inshallah obboleeyyi ijoolleen kan keenyaadha ni fayyoo rakkoon jiru galatoomii haadhoto galatoomii wallahi jecha sammuu kan kee jettee ofiin sonnoon ofii maal jedhanii yaatiin sammuu kan kee ufamansiisi malee sodaatiin dhugaa jettee maaltu jedhama namni kamuyyuu jaalatee nama afoo dhaabatee waan jedhu waan wayii malee dhugaadha lafa ka'eeti miti atingi kun si dhagahamuu danda'a amshir galatoomii wallahi surprise ajaa'ibaa nu goote Atile surprise baay'ee hordofanii baay'ee jaalannaa faamiliidha isin onno jennu amma miti ani gisee isin diqqishuu dandeette sanirraa hordofnee bakka dinqisiifanna galatoomii rabbiin malee nama gisee kamu si bira jirudha Thank you waadho jechuun ani injira miti miiruma gammachuu keessa waan hin jiru dhukkubeellee nama si yaadatu keessaa isa tokko amma miti Ini malee doktora bira hin dubbanna nama si hojii hirmaatudha garuu ati no kana sammuu kan kee irraa bareedu galatoomii haadha rabbiin alama ilmaan kee inshallah amiin 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 kaayiroo odoo jiraadhee dhufee si ziyaaraa hin jiru ati garanno maal godhuu hin danda'u yaanni keetuu gahaadha jazaakumullah khairan rabbi yaada muraada keessiif haa guutu wanti keerii qabu mana kee seenu alaa mana kee rabbi si haa gammachiisu Amin galatoom qashtii agar maafi inaarifachiistanii dhufe laal kanaaf seenee sa'aatii faxuraatti jirra. Ayyaa dhufuu nagaa keessa naa jira. Sichuu faxartanii? Ganaa faxarree jechuu ganaa faxaruu deemu. Okay. Siifuu koomuu. Bakatti si gaadha. Galatoomii wallahi sumayyaa koo yaani sa'aatii isiin waan akkasii barbaaddu keessa dhuftee osoo ittiin beekin isiin hin beekin sappoorti gooteenii sanuma fi mira gammachuu wayi maan gammachuu kan jedhamu jiraami anjiraami garani daa'ima biraazarii tokkotu jira baay'ee jaaladha na harka dhalate hedduu jaaladha hedduu yeroo poosatullee indeechili jaagabbachi indee jedha namni baay'ee wanta na beekuu fi isin miira keessa jirtu yeroo laaluu na dhagahame malee waan biraa galatoomii shirakamna yaa ishee ko galatoomii uumaa yeenyaa baay'ee goonu Ayye amshir jabaadhu shi si hojii jira ayye Alaikum assalam kasi argitanii gaalaa jechuudha ati shani akkasii imimmaaniin isin galateeffatti namni kolfee gammadee nama galateeffata siifu boo'ichaan nama galateeffatti
Arabu mai tergiti gasti nu ajfamu. Me namni kun qoyame. Inna wallahi akka malee gammadee jecha hin qabuu fi rabbiin alaamana isii habareechu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtu? Nagaa alhamdulillah. Jira fayyaa galata rabbi. Ani giifti sii kennuu hin danda'u beektaa keessaa hin qabu. Birri asirraa masiriitti sii erguu hin danda'a. As keessi erguu wayyamu Itoophiyaa irra sii galchuu wayya. Galatoomee haadhoo ulfaadhu akkuma barbaadetti rakkoo hin qabu. Akkuma sitti tole. Yaani sii kamtu siif mijata yaani masiriitti sii erguu taanaan hin ergaa hin danda'a. Asirraa hojii hawwatu jechuudha. Kara masiriitti yoo na ergite naa qallala. Okay, bakka rakkoon hin jiru. Saabbi keenan qaba haa isiin jedha. Achirraan akaawuntii irratti sheersii godhu naa kenniiti ganama siifaan kennee rasiiti sii erga. Ayyaa dhoko jazaakumullah khairan galatoome rabbiin yaadadha. Rabbiin si biraa jiraatu ijoollee keemmoo rabbiin siifaa fayyisu rabbiin siifaa adi'u sirree rabbi si haa gammachiisu. Yoomuu rabbiin sin boojjisin kolfula malee gammachuu malee rabbiin ijoollee keemmoo ol siifaa qabu siin jedha inshaallah. Amiin amiin haadha galatoomii wallaan jechi gaariin jechi keetuu gahaadha. Wallahi tillee obboleetti keenya ijoolleen keetirree ijoollee keenya waan ta'aniif iyyuu. Galatoomii haadha kun gaddin nu bira. Hayyaa dhoko jazaakumullah khairan ulfaadhu. Weesaabbi ammaayyuu sin dubbisa. Weesaabbi irraan naannoodhi. Ayyaa dhoko galatoomii. Jazaakumullah khairan. galatooma Oromoo ko warri kaaftaa gootanillee hedduun jaallanna. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys, copy linki godha. Hundi keessanuu galatooma. Weesaabbi nama sii dhufe kuni weesaabbi kiyyadha. Isa kan irratti naa ergi. Ayyee ishee haadhoo ko ishee. Rabbi muraada kee galmaan si haa ga'u. Ulfaadhu. Amiin amiin amiin. Amiin. Galatooma. Copy linki naa godhame. Na mira ajaa'ibaa keessasi. Hooziyaa. Jukko seensatti na fakkaata. Noon ergatte. Ayyee. Hooziyaa dogongora si seensisne? Okay, let's go. Eegan dubbanne maal goota. Yes. Ay, God, buutega. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys, taab godhame. Eessa jirtu? Galatooma hundi keessanuu ulfaadha. Eessa jirtu? Maaliif beekan bakka isheen taabii godhaan jiran uba. Silkiin illee nallagaa jiraadha. Bakka gasti nama seensisan jiru namni naanaasa'uu barbaadan koomantii naa barreessa. Hirrifadhee miira keessa seene dhiifama naa godhaa warri miira keessa seentan isiniin jedha. Arabuma wayiitti ergadhe. Kaqabee qabu. Fozia ne gasti nama seensisan jiru. Telefoonan waan lage koy. Me koy koomantii nama dubbisan jiru bar. Amin 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 galatoom. As kodi. Koy kunuun nurraa qaba. Koy kunuun nurraa qaba. Karam shirsi wajjin jirra. Saarush galatoomii qaalii nama. So much. Taap godhamee hin qaqqabaa jira. No ani miiruma keessa seenee boo'e malee jechuun jira mitiire. Yeroo sa'aatii 24 kanarra asirra teessee haasoitu namni beeyta. Maybe nama salacha'uu danda'a. Garuu ammootu haala jireenyaatu miidiyaa kanarra si kaaya.
beeku inshallah hunda keessanuu rabbiin sanumaaf kana baay'ee asirra turte buusin akkasaa sa'u jalqabdu si sappoorti goote naa hasaaru sappoorti na goote osoo oromoon hundi isaaniitu akkana na cinaa dhaabbatanii ani dhugaa keete wallaahi saaruko thank you so much galatoomee dhokko kabajamtuu nama atillee sappoorti na godhaa turte siillee rabbiin yaada muraada kee galmaan si haa gahu uffata na jalaachi sagalee komantii ilaaltu maal jette amiin 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 inshallah bare neetworkiin nu qaqqabaa jira hin arkine komantii maal jette koppa godhaayyee taaptaap naa godhaa amiin 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 inshallah du'aa manaa godhaa akka rabbiin yeroo dhiyoo keessatti na milkeessu ijoollee kollee rabbiin naaf fayyisu akkuma rabbi biyya baqaa kana keessa biyyattii rakkattuu kana keessa rabbii isii baasutti du'aa godhaafi jira wallahi alhamdulillah rabbil alamin akkuma rabbiin baatii muraasa keessa inshallah waggaadhaa akka asitti soomana hin qabne biyyuma baqaa kana keessaa bee akkan haara galfadhu maan rakkattee obboleettii tiyyaa du'aa naa godhe rakkoon tiyyaa hedduu dhaaru rakkoon koo waan himatamee dhumne waan ta'eef rabbumaan naa kadhu rabbiin biyya baqaa san keessaa si haa baasuu jedhiiti du'aa naa godhe ulfaata ilmaan afur biyya baqaa keessa ta'anii guddisuun guyyaa hundallee asirra teessee rakkoo himachuun baay'ee tokko ulfaataa namillee nama salacha'a anillee bakka natti ulfaata bicha baay'ee tokko warri maan rakkatteetta nu rakkina kiyya akkanumattuu yuunii beeytanii rakkoo kana sana dheesinitti himachuu hin danda'u rabbiin naa kadhaa amiin 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 galatooma sa'aatiin hin ka'e suhurri loo keessa sa'aatiin hin ka'e sa'aatii lama nuufee koppilinkii naa godhaa namni 180 kun hundi keessana amiin 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 thank you so much rabbumaan naa kadhaa yoo qabaattan giiftiin sappoortii na godhaa yoo dhabdan ammoo rabbiin naa kadhadhaa kana wanti dubbadhu malee waan biraatii miti du'aa illee naa godhaa akka ijoollee kan koonaa fayyisutti na jala dhukkuba guyyaa guyyaan mana yaalaa deddeebi'uun natti ulfaatee waan ilmaan kiyyaallee asirratti guyyaa guyyaan dubbachuun na ulfaate wallaahi laazim maalaasaa Soofiyaan Sumayyaan sappoortii na gootee naan dagadhee bara Sumayyaatu oh my goodness amiin amiin godhe jechuudha ilma godhama si qaqqabaa jira taaptaap naa godhaa taaptaap wallaahi mara isaaniitu iyyuu na jalaa dhukkuba taaptaap naa godhame amma uffata kana ganama galchinaan koppilinkii mee yeroo lama lama naa godhaa warri asirra jirtan hundi keessanuu koppilinkii marraa lama lama warri ammoo gastii argachaa jirtan gastii nama seensisaa hin jiru ofirraa darbaa jira fooziyaa waan hunda keessanuu waan barbaaddan asirratti naa barreessa nama seensisaa hin jiru waan ta'eef gastiin asuma kaabaqqa ganama seensisna koppilinkii naa godhaa 3,000 na seensisaa koppilinkii taaptaap naa godhaa taaptaapiif koppilinkii isin gootanii namni dhufee sappoortii na godhe kun on arkine taap koppilinkii godhaa namni 170 kun yeroo lama lama gootan 3,000 na seensisa nama makiinaa diimtuu naa kennu sarpiraayiz na godhu ammallee
Koppi linkii kuma sadina seensi saasin jabaadhaati taaftaaf naa gala. Maan namaa gala.